إذا كسر جنة مالتا تنكمل سودان كسر داني إيش تفكر دي أنا قلت أصلي from India أصلي لما إنديا كيساسي فكها تتوقع الجنيجر Add one more person from Utopia. Now he is jealous. He is jealous. He is jealous? Yes. Why? Because I'm more beautiful than him. لقيتين نتك أنا سببني أنا سأجعل بريدة أنت في Add one more person, you small boy Ashley. You can't beat me. I am real Ashley. You are fake Ashley. يلا امسك يصير لما ورات مويل كيف انقلتها إم Moti AJ, welcome. let's go تاب قرا family topic और हादी का वरना मोला Proud of Rama always. go family والله go सेना डलेगा يلا अतलेगा इसी إنا دلنا إزاي ده ورا سي تاب I قرا am real Ashley. ما كمان قالوا Ashley is fake. I am real Ashley. I am real Ashley Oromia. He real Ashley. He is fake. This Ashley is family kuma la maudi bito ko gurudi ke san tapi gora ye maninat gudano ifsisha and shivani I hate argitani chantal lama orati argitani sin go to taban Ifisha, I am real. forget Ashley I am original, you fake. My friend Shivani Daku is here. If he will snipe, you finish. where is snipe When he will become rich, he will snipe. where is rich even where is Rache jar se quer fer Rache Tara tara fazade rashi. I swear to God Rache come jar se quer fer Namitin kurang kamu gun tedi yo jar se quer fer na rabai go out to Rache come Rache जा रहा थे वो ना जा रहा थे ना पारा चल रहे thank you family thank you Lenza Thank you. Samira Big Oromia Ifisha, he's not real. He's faking. Tell Rache everyone Mumbai की Oromo बनी यार language, he's fake. fake it आतनी इंतलो जला कने उड्डू गो तो और किथे आरते हैं गलाफी तरह का कहीं ina Lam chikre lam na nababala kay kapal. tapi gora Na nababala na. Shivani don't be angry okay this amaluno sabayuno sharmuta don't be angry okay Rachu andande Kana suta kabi. don't be angry wallahi sabayuno idili baya to amallate don't chitta shormo don't be angry doesn't matter ene nagrallo buhala ara namidinu raga Koki yene nat. Yene title gifter. Koki yene title gifter. Karmamu tola koki ko. Koki yene nat. Thank you. Gaafin dura ka'e tuweta maakiin hargee jibbitii ati hargee qofa miti sabna Oromoo hundaati ati maal jettaan gaafii tanaan hargee ni jibbitaa maakiin hargee jibbiti Wallahi kuni dubbii sobaati. Maybe namoota tokko kan jibba anaaf qabu kan na cabsu barbaadu yoo karaa kanaan hargee jibbiti jaanii himatan malee ani lakki kutaalee Oromoo hunda hin jaalladha. Hargee immoo irraan dhaladhee hidda kiyyaa dhiiga kiyyaa akkamitti namni haadha ofii jibba kuni soba. Kun wallahi soba. soba jenne maakiin talamada
أنا اللي أمتها في قلت جرت أنا قلت جرت أمتها في ديفيد ماكين أمتها حرقة نتفتي هدولة كيستي نون هامتو جيشي جوسرو وني جري تكتا كيمتو كانت harargeen tuffattii wanta jedhamu ani harargee yoo kabachiise yoo harargeen maqaa maakiitiin yoo kabajaman malee harargeen tuffachiisu because bika nama arrabsanitti mul'adhu bika nama xiqqeessanitti mul'adhu bika nama gudguddatti mul'adha wanta xiqqeessis hin jiru wanta tuffadhus hin jiru harargee tuffadha jechuun immoo akka nama of tuffateeti akkasittiin fudhadha jechuudha kun dubbii sobaati مي أنا كان بيخو ماكين تنورمو هنداتي ماكين إنجو ماكين إيس أيه كانت يومي ماكين تنورمو غوتوتي هندا خيني بينا ماكين تنورموتي يورا إيس تنورمو سليما ماكين إنجو أتي إيس أتي إنجو كان برجع في متي بركون أورمو هندي أورمو كتا هذا تكون من بين إنجرو مي بيجولي هرجي تكدبين هاراو تاتي يوغا غافتنتي مالي أما درس ميديالي بالقدرات الإعادة أنقول كله جند خيّي مدهم بيكو أكن نوم فتلو فيه أنا ما وراسيتي جايين بيكو كرو ميديالي بالقدرات أو مني BBC رتقافا في رمو نيمت يعني لتو أرجع تام قالا شروتي كان أنا مهنداتو بيك أورمو هندي نبيك ما بيجولين أرجع تكو يوم بيني مالي كتالين أورمو كتاب راتلين هم بيكان كنا أرجعتي Egaa intala harargeetii Oromoodhaan dhaladhe intala harargeetii harargeetiitti dhaladhe guddadhe achuma jechuudha. Biyyo takka deemu ture biyyo takka aartee ani hargee miti waan jettu ho'i isaanii takka maal jaa wanni dhagee maakiin abbaan isii aarsiidha. Dubbi sun akkamiin ilaaltaati wanda hangam dhugaadha wanni sun maakiin abbaan isii aarsiidha. Abbaan aarsiitiis abbaa kiyya abbaan booranaas abbaa kiyya abbaan jimaas abbaa kiyya abbaan hunda abbaa kiyya abbaan Oromoo hunda. Ati maakiin abbaan isii aarsiidha jaaniiti sirraa dubbachuu jirani. Ati abbaan kee aarsii? Kanas biratti akkamni beekta arsiinis Oromoodha. Oromoodha. Anarraa ka'ee lafa arsii yoon jeelle wanta nama arrabsu takkiin immoo wanta nama tuffachiisu takkiin immoo wanta akka badatti ilaalamuu qabu miti. Arsiinis ta'u Oromoodha. Harargeenis Oromoo obboleeyyan irraa horan walirraa jiraatu jiran lafaa kee arsii simadhu boora abbaa fedhu waan booru lafaa kee abbaa kiyya booran yoon je'ellee akka gaafiitti dhiyaatu hin qabu tokkoffaa namummaa kiyyaan na jaalachuu lammaffaa immoo eenyummaan kiyya eessa akka ta'e hundi ni beeka kun jechuudha. Yaani intala Harargeeti kan namni hundi ni beeka arsii himadhu isaanii kun waan guddaa godhee ilaala dhiifama manaa gadi. So jechuun dhagee uumaa fadhatee namni waan jiru sun maali namni nama kudhanoo jee dubbii nama kudhanii akkamiin haa dubbiin tun isiin homaa jettii agartee hoo deebisuun fedhallee uumaan qabu laakiin ati akkuma jettetti ati intala Harargeeti abbaan kee Harargeedha dhume dhageessan jira keenya laakiin abbaan Arsiitis abbaa kiyya jette abbaan Booranaas abbaa kiyya akkasii beekaa isiin waan hundumaafuu maakiin ta Harargeetiidha himachuu jirti as deebi'aa. Maakiin amma ani mana keetiin dhufee si gaafadha silaa mana kiyyaatti gaazexeessaa ta'uun qabaa warraa olii bakka haasawaa bara dhuftu jira jechuudha akka namatti gaafatanii waan ani sin gaafanne waan ati agartee maaliif uummanni takka takkaatee Harargee miti sin ja'a ani sin gaafanne sunillee mee ati maaliif seetta namni takka takka maakiin Harargee miti jee warri olola sirra ofu sun maalirraa ka'aniiti yookaan eessarraa ka'aniiti waan sun qaja'uu danda'ani. Dhugaa dubbachuudhaaf numaan itti hin dhagaamne maakiin Harargee miti jechuun maakiin Oromoo miti yoo ja'an haalaan itti dhagaaman akka maakiitti. Maaliif jennaan hiddi kiyya dhiini kiyya namni hundinuu ijoolleen ganda kiyyaatis ta'e ijoolleen waliin guddannees ta'e kan nama hundaa beeku warri garuu maqaa kiyya nan beene har'a lafaa ka'ee Harargee miti yoo naan jee natti hin dhagaamu maaliif jennaani harargummaa namni namaa kennus namni namarraa fudhatus hin jiru jechuudha. Maaliif rabbii sii kana waan rabbii sii kana tokko immoo lafaa kee abbaan tokko irraa fuuna jechuun danda'u. Ani saan fedhetti ani miti yoon jeelle namni Harargee tokko lafaa kee ati dhugumatti miti jee keessaa na baasuu hin danda'u. Ganda fedhee yoo himadhee hanqan Oromoo keessa jiru takkatti rakkoo waan qabu natti hin fakkaatu kun jechuudha.
namni kun waan guddaa akka guddatti ilaalu waan dhugaa dubbachuudhaaf. Ani akka ani immoo akkatti fudhadhe siimu hedduu waan si jaalataniif namni Oromoo kun hedduu takka si jaalatan hundinuu si qabu fedha namni irra guddaan aara keessa jaala keessa waan si qabu hinaaffaa agartee hinaafee isin akkamitti waan sun jecha aarteellee jette wanni nuti nuuf hin galle akka kiyyatti akkamta akkatti atis hargee akka taate nuti beektaa hargeedha dirree dubbannaa jennaami takkaan fitadha dirree dubbannaa ni lollaa namni kana beekamna ati akka hargee taate ni raanfannaa gidi atis aartee akkuma keenyatti dubbattaa irraanfatan namni ni tanaafi namni kan sin jaati ati qalbitti hin fudhatin deema ofitti. Maaltu jira ni beektaa wanti nan hubatiin tokkotu jira namni na hubatu baatu rabbi na hubatu naaf ka'a. Maaliif jenna miidiyaa kana gubbaarratti waggaa hedduun arrabsamuu jira. Kana jechuun immoo harargee guutuun na arrabsuu jira jechuun miti. Harargeen tana jaalattus tana kabajjus ta ganamaa galgala nageenya kiyya gaafa dawwaleeni akkam jirta naan jaan meeqaatu jira jechuudha. Meeqaa jira atilleen obboleessa kiyyaa atilleen ni jirta haroo nama hedduu jira jechuudha. Walitti qabuu kiyyaa miti garuu irra guddaan isaanii miidiyaa kanarratti waggaa dheeraan arrabsu turan. Ana bira kutanii faamiliitii haadhatii ta'een akkam jaaladhu mana haadha isii dheeyinaaf hanqa jaan tokkotu viidiyoo takka takka si erguu danda'a miseenjaratti seenaaf ol kaayyadhe waan ta'eef jechuudha. Amaarri takka annaxxanyaa ijoolleen kutaa biraa takka gabbaatee akka ijoolleen teenya narra rorrisanii hin beekan. Amaarri takka mana haadha isii dheeyinaaf naan jeen beekanii ganama galgala asirratti waa hedduu dubbadhu jechuudha. Sigalee nam tokko dhiibanii gisee nam tokko if keessaa baastee dhiibdee arrabsitee nam tokko gisee waan bakka isin dhiisa isinirraa deeme yoo jee maaliif akkas jetti jaanii ammas lammada namarra dunuun sirriidhaa miti. Maaliif waggaa meeggaafa gargaarsa harargeessanis hin qarqaartu isiin gargaarsa maa'uun gargaartu isiin dubartiidha humna hin qabdu osoo naan jaanii osoo arrabni dulli sunarra bu'u ijoolleen cinaan ijoolleen harargee na bira dhaabbatee kutaan Oromoo kutaan 11 na bira dhaabbatee irra du'ee ummata keenya harargee keessa beele har'a warri akka na arrabsu kun guyyaa san eessa turan gabbaanii dhaabbatanii hin dhaabbanne anaatu rakkoo san harkee namoota walitti keessaan ijoollee walitti ijaaree iyyee iyyisiisee miidiyaa kanarratti akkasitti ummata keenyaaf tirmadhe sun jechuun immoo ummata kiyya waan jaaladhuufi hojiidhaani malee harargummaa takkiin immoo eenyummaan hojiidhaani malee haasawaanii miti arrabsaanii miti jaalalaani deemuu qabu malee. Tooftaani kan namni deemuu qabu. Arrabsuudhaan lakkiin an akkasi jechuun harargee jaalatuu miti xiqqeessuu ta'a malee. Harargee jaalatuun hojiidhaan hojjettee agarsiisuudhaan an akkam beekutti jechuudha. Waan dila kana giseen irra godhan callisee deebi'anii dheengadda waan biraa bultii kiyya keessa seenanii miidiyaa irratti akkas godhee ibsaa maal jennaan miira keessa seenee aaree baqqaanii ndaawum akkas ijee himadhee bikka biraa himadhee keessaa isin keessaa ubbee ijeen kuteen beektaa. Maali narroorisan wallahi narroorisan wallahi laaziim haa rakkadhee bar miidiyaa kan namni bara maanta kasin joome maakee ani barsiisee guddaadha ilaati arra silaan dubbanne ati hojiitti jirtu namni nama hojjetu irraa yaadda haasawaa beektaa ani silaasi taate deebisaan deebisuuf nama suniif ati ijoollummaan si jirti tanaafuu daddaftee deebisaan deebisettee Lagi dhaggeeffatuun ati hojii jirta. Namni hojii jiru gayyuu ni qomatama. Meedis namni hojii jiru agartee yeroo guddaan eegata holishaan ta'u guyyaa hojii jira namni irraa dubbata guyyaa hojii jira namni ni qomataan. Atis hojii jirtaa namni dalagu jirtaa namni akkanatti si faayatati. Ati maaliif kunuunsnee deebisuu kana dhaggeeffachuu maaliif hin dhiisne gurraan kan inneef. Usuu keessa hutee akkuma ijoolleen na yaamneef illee hutee bara amma keessaa hutee bara akkas godhee bara maali jenna ani arrabsamuus wanti naaf haarawaa miti. Garuu namni gaafa deddeebisee namni akka kiyya oobsas hin jiru. Usuu bira kutee namoonni gurguddaan maaliif micoota maaliif dubba maaliif namni kun maaliif kajeellee hin jiru bara. Kan anama kana wal fakkaate kana arrabsus kacallisee ilaalus tokkuma naaf jechuudha. Guyyaa tokkollee dhaabbadhaa namni jeen jiru. Biyaansi namni guddaan tokko harargee keessa bara namni gurguddaa hedduu jira ustaazota alammaata meeqaatu jira. Miidiyaan irratti namni tokko gaafa lafaa kee dubartii tokko irratti girri jee deemu. Namni kutaa biraatu yoo ilaale qaanyidha. Kun maqaa harargee xiqqeessuu maqaa harargee gabbuusu malee ol kaasuu miti dubartii takka irra girri jechuun jechuudha. Dhugumaan si himaa bara. Hanga xiqqoo bara. Hanga xiqqoo waan si jaalataniif sunis dhagee yaani waan xiqqaan keessaa bare.
gidee isaan jaan gidee situ kan maaf tengena nu biran duftu jaan ati akka gartee ati bar ati tun lasta mi kan don rito wala billahi wani isaan jaalisi qaban keessa maalti oromoon diriiraa takka jaala keessa adurreen bineensaa jaan silaa bashoon jaa bashoon gaawwan biraati nama biratti jaala keessa adurreen bineensaa itti jaala keessa adurreen bar ilmoo isin nyaatti mitaami jaala keessa bar bikaan isaan kaadhaa isoo jettuuti jiru adurreen nyaatti si jaalatan wallahi bilaa harki guddaan hargee ati aga hin boona amma fakkeenyaaf sin boona intala hargee والله أنا في جادة والله سنين بونا والله ربي نياتي الراس دقيسن الراس بروس أفان جتي أنا هرجع أبان سيارجع أيون سيارجع وبريسي أمجن هرجع دقيسن جتن هذا ما سكتي ربته دي كسورتي ما لفارتي هرجع كين جي سنجلي سنجا ما لفارتي أنا خلينا أرس أورومو هما تشوتري أنا مثلا جتشو مالي أو هرجع كين جي يجتو مال ركونغا ما تكلم سدي هرجع كين جاي جنوه جاي راجع جاي لا كوي برا جاي no itu kan jenne jay me harage king mo jay na please كوي قلت لك ركوني جميجا jay na abduro na no ko duro na jay نلاقي يدرر ربيس در jay ana sin jay هارو نجي نلاقي aro ko fa video ba mi tana fi arida on fakata ye بيستا كوفا نلاقي أنا jay man ka aka mo dum khana harage fi bana harage please بيستا كنيجا jay itu كونو هارو جيكين مرة كوكو isi akan wa sura fa khalas لا embelesin ga ko hunkati tana embelesin لا لي ما يعني lumayya سليم كده أنا قبل كذا وان تك ما أنا قبل سديد إني فيكي وان برام أما ريفو جيمي تبغى تريمتي جيمي تبغى تجرتي زمان وبلي سكي جاه الدنيا الدنيا خبج والله ربي ساعة خبج زمان مسكين والله الدنيا قليلة نما الدنيا شو قرو والله يا جيمي تبغى جرا وان ديمون جروهم بين أنتي برتمو سياسة برات ديمون ترسي عليه كليسس جيمي صوت بدو هرجي كينج جاي جان أنا أفهم جاني حركة ونقاب سيزن نجت سيزن هاي أكنا ما تاعند بكبرنا فانو تاني رفني تكت كوان تغري تاني أول نقاب سيزن هرجي كينج جينا هاي جي هو برا أنت كا جيمي أورومو ولينتا بدو كيس أرسي كينج جاي ولا جا كينج جاي شوا كينج جاي وان جدا متكان لجين يو أمارو جتا بتقوفا Terbaik sano takin mo wallo jattu takin arsi jattu oromo king fajai jattan gizi amara ojuta batte oromo miti mali kuto ankam yu king darar kuto arsi ni sta hundine tokkum maltu dramas birati zamanon kuban qabu jolina jalaki ararge king je hajattu jan khalezi arasje na akana mata kutti natti dagame ani maal inni harargee king naanjoo sun maali anoo maali wan jedhamu jechuun maaliifin ja'aadha laata. Oh, ani harargeedhaaf